إفننا جي أقوبنا لربي والاتقابيف سقطين هرأوا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه دبته وإن رابوس دنديتو نبي محمد إفاح الكنيف بياتي ربيتو فلتي نوف إرجوان تاتف سقط ديبي سون أموتو رسولك إن صلوات ربي وسلامه عليه الرب سورة تكيس سورة وان تاتف كان مجلسني بيتي تركان في الرد فلتي تأكنات نكلين توتي دربوك بارك الله فيكم لكن توتي دربوك نبنا بمحمد الربسي صلوات ربي وسلامه عليه بكمتي اتم بربادو يوم تكات هذا تكينا متاكنا ربي نوح أقرسيس لكن انتو تدربوك نبنا بمحمد الربسي صلوات ربي وسلامه عليه بكمتي اتم بربادو يوم تكات هذا تكينا متاكنا ربي نوح أقرسيس أواني ساوى تدبت وقمرا منيرا أدو ربي وانسي دبتي سراجا وهاجا جدي نبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه سراجا منيرا إفننا أدو في إفننا جي أقوبنا لربي والاتقابيف سقطين هرأوا النبي محمد صلوات ربي وسلامه عليه دبته وإن رابوس دنديتو بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خبجمتوتا فجالتمتوتا بليان كيا باقي ربي ساعتي كانان إسنجه أسمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم نجا في رحمة الرتب سنين جدا akkasuma kanatti aansee jechuudha. Ani jecha ustaada keenya ustaas Sa'iid Irrawanni hafe jiranatti hin fakkaatu. Isaan jechuudha warri dhagaa nurratti darbatu kalellee hin rafne har'allee rafan jechuudha. Rafuufillee hin taa'ani garuu nu dammayisan jechuudha. Akka nuti seenaa nabii keenyaa sallallahu alaihi wasallam qalbiidhaan barannu akkasuma akka nuti afaan qofaan jecha afaan bichaadhaan jechuudha. Fidaa akka abii waa uumee jechuu hin taane hojiidhaan argisiifnu akka mootiyyuu jechuudha. Xiqqaa guddaan keenya seenaa isaanii keessa gabbu'ee ka duraan jaalatullee jaalala isaanii daran dabalatu akkasuma mootiyyuu jechuudha. Karaa isaanii jabeessinee qabannu nu yaadachiisaa jiranii rabbiin mootiyyuu jechuudha. Warra arraba diin islaamaa kanarratti dheeratu waan isaan haqa godhatan rabbiin isaaniif haa kennu. Waan akkasaniitiin jedha akkasuma jabaadha akkasumallee jechuudha. Akka nuti yeroo hunda jechuun nabii keenya sallallahu alaihi wasallam yeroo waa dubbannu yeroo gara social media tahee of birattillee jechuudha salawaata irratti heddummeessinuufi isaan akka nuti isaan hin daganne nu taasisaa jiran jedhaan akka kiyyaatitti. Akkasuma immoo obboleeyyan kiyya viidiyoo kanarratti wanti sagalee qabee fi kan jaalala rasuulaa qabu sallallahu alaihi wasallam jaalalli isaanii haa dabalamuuf kan immoo aarii qabu daranuu haa aaranii fi warroota jechuudha ulamaa'ota keenya rabbi isaaniirra haa jaallatu umraa isaanii asumaan jedha akka inshaallah jajjabaadha. Rabbiin immoo tuyyuu jechuudha nama diin kana tumsee itti milkaa'u nu haa taasisu. Warra afaan qofaan jechuudha nabii keenya hin jaalanne jedhu miti. Isaan rabbitu ol fuudhe sadarkaa isaanii jechuudha. Silaa jechi namaa waa godhe silaa mootiyyuu jechuudha. Jechi namaa nama miidhe kuffaartotuma yoo saniititu jechuudha jechaa fi waan garaagaraatiin illee makrii mala hedduun isaan miidhuu danda'a garuu hin miine jechuudha. Rabbitu isaan tiisa nabiyyi keenya sallallahu alaihi wasallam nuti ka dubbannuuf yookaan ka waan tokkoyyuu godhu gahee isaa bahachuu qofa yoo taate malee silaa akka jechaati diin kun as hin ga'u garuu isaan har'aa hordoftoota gugurdaa qaban alhamdulillahi rabbil alamiin. Hordoftoonni nabii Muhammad hisaaba hin qaban jaalattoonni isaanii jechuudha. Warra jibburra warra isaan jaalatitu irra baay'ata jechuudha. Kagaraa keessa kabaafatee fi kagaraa keessatti calliseerraallee kanuma isaan jaalatutu irra baay'ataa. Rabbiin nabii keenya sallallahu alaihi wasallam isaa wajji warra kaafamu rabbi nu haa taasisu. Nu illee warra rafe kana warra dammaqu rabbi nu haa taasisu siniin jedha. Gahee keessan bahadha. Warroota jechuudha dubbatee rabbiin akkuma warra kanaan duraatitti akkuma warra kanaan dura mu'jizaa garaagaraa irratti agarsiisetti isaan irratti haa agarsiisu. Rabbiin jechuudha wallahi waan isaan haqa godhatan isaanii haa kennu. Yoo qajeelumti isaanii tare isaan haa qajeelchu yookaan immoo tuyyuu jechuudha hawaasan isaan hin darariin nu illee garaa isaan hin gufsiisini gufuu nutti hin taasisiniin jedha.
رب الرب إني نبي محمد الرب سيسان إسحاق أبو جدا سانو كاسة رمضان كان كيسا أفان صومة لغارة بيتتي دعاي أمتا الرهين هفو إنو جتشولا رافيهم بلو ربي نمو بقرنا إساتهم كنين إن شاء الله أكاسي جدانا برات صلوات بوسا فيديون الرافدو قابدو فكانوا ما بقيتاي رحمت يا دالو إنك تمت كجمت الروح بتما بربو هايني بتنا